pilaanetoota warra ishee wajjiniin jiran lafa kana dabalatee sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 828 murtuuttifamtee Milky Way galaksii kana keessa naannoftii jedha. Imagine otuu naannoftu naannaa marsaa tokko kana fixuudhaaf immoo akka saayinsiin jedhutti astiroonomiin akka nutti mutti marsaa tokko naannoftee fixuudhaaf imagine kiiloomeetira 828 murtuuttifama pilaanetoota kana qabattee jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 828 fiigaa marsaa tokko xumuruudhaatii fi waggaa miiliyoona 230tti fixaadha. Imagine amma yuunivarsiitiin kun mul'atu. Hammam akka inni bal'atutti yaada. Marsaa tokko naannoftee fixuudhaaf biiftuun keenya kuni waggaa miiliyoona 230 fixaa jedha. So inni daawit bantii waaqaa andaara bantii waaqaatii kaatee amma andaara bantii waaqaa isa tokkotti biiftuun kun hin naannoftii jedhu yeroo tokko sirrii miti jennee turre amma sirriidha. So astiroonomiin kana mirkaneesseera jechuudha. Kanaatiif biiftuun keenya kun ispiidii hamaadhaan fiigichaa cimaa keessa jirti. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira kana deemti jenneeti yaadna. Saayinsiinis kana nutti hima. Urjoota laalchisee akka Ermiyaas 33 lakkoofsa 22 irratti akka urjoota waaqa keessaa warra lakkaa'amuun hin dandeenye jedha. Urjoota waaqarraa lakkaa'uun akka hin danda'amu jedha macaafni qulqulluun definitely hin danda'amu jedha. Saayinsiin maal jedhee gaalaaksii keenya keessa gara urjoota biliyeena 400tu jira jedha. Biliyeena 400 gara biliyeena 400tu jira jedha. Urjoonni gaalaaksii keenya keessa biliyeena 400tu jira jedha. Miliyeena miti biliyeena. Okay. Galaksiin immoo galaksonni amma nuyi qabnu addunyaa kanarra jiran immoo gara galaksota maannoo yuunivarsiitii kana keessa kan jiran immoo gara galaksota biliyeena 200 hanga tiriliyeena 2 ta'uu jedha. Isa keessan gallu. Erga kana ta'ee biliyeena 200 oltu galaksii keenya keessa urjoonni jiru yoo ta'ani urjoota kana lakkaa'uudhaaf sakandii tokko keessatti urjii 2 lakkaa'uu dandeenya yoo taane waggaa 6,337 nutti fixaa'edha. So macaafni qulqulluun urjii lakkoofte fixuu hin dandeessu inni jedhu already confirmed lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Kan sinni garuu waaqayyo tokko isaanii maqaa isaaniitiin beekan. Okay. Lafa laalchisee lafti kun saayinsiin maal nuun jedhee especially Copernicus lafti kun rarraateeti jirti, qilleensa rarraateeti jirti, yuunivarsiitii keessa rarraateeti jirti jedhee bara 1475tti addunyaatti beeksise. Macaafni qulqulluun immoo Iyyoob boqonnaa 26 lakkoofsa 7 irratti biyya lafaa immoo homtuu otuu jala hin jiraatiin hin rarraasee jedha waaqayyo. You know, Copernicus waggaa 1475tti argadhe jedhee kan inni beeksise lafti kun qilleensarra jirti, pilaanetiin keenya kun qilleensarra jirti jedhe. Iyyoob immoo waggaa kuma hedduu dura akkas jedhe. Biyya lafaa immoo homtuu otuu jala hin jiraatiin hin rarraasee jedha. Imagine. So argate kan jedhamu amma Iyyoobidha malee Copernicus miti. Copernicusif kan hangafu macaafni qulqulluu jira. You know, macaafni qulqulluu keenya diippii akka inni ta'e, macaafni qulqulluu keenya cimaa gadi fagoo akka inni ta'e, soorsii saayinsii akka inni ta'e beeknaa laata?
beekna. Hydrology ilaalchisee waa'ee dhimma bishaanii ilaalchisee saayinsiin akka nutti mutti ho'a guddaatu galaana irratti gadi dhufa biiftuurraa ergasii booddee ho'i kun bishaanitti gadi ho'a ergasii booddee bishaan kun hin aara evaporeetii godha erga evaporeetii godhee booddee immoo gubbaa gayeetii dhaqeetii liikidiitti geeddarama ergasii booddee lafarratti gadi roobaa jedha saayinsiin. So bishaan waaqarraa dhufa jechuudha. Bishaan irraati dhufa bokkaanii jechuudha. Iyyoob immoo boqonnaa 36 lakkoofsa 27 irratti waa'ee Waaqayyoo yeroo dubbatu inni copha bishaanii olin harkisa. Hurrii keessaa bokkaan baasaa jedha. Namoota irrattis gadi roobsaa jedha. Ilaajo. Isa saayinsiin bishaan aduun kun bishaan irratti gadi baatee bishaan kun immoo gaaziitti geeddaramee danfee ol ba'ee gubbaa ga'ee deebi'ee lafarratti gadi rooba jedhe macaafni qulqulluun waggaa hedduu dura inni copha bishaanii olin harkisaa hurrii keessaas bokkaan baasaa namoota irrattis akka inni roobu godhaadha. So yaa firoottan koo macaafni qulqulluu kun dhugumaan madda saayinsii madda bu'uuraan madda beekumsaa akka inni ta'e qalbeeffanneen beeknaa ilaata. Immoo simpili magoonee darbannee teebilii irratti darbannee yookiin iddoo tokkotti darbannee yeroo barbaannu fuunee kan dubbisne imagine hydrologiin achi keessatti of arge planetary systemiin achi keessatti of arge achi keessatti kan inni of arge jechuudha. Mineraalojii tan singeessa mineraaloojiin seeroma boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti warqee waa'ee warqee dubbata. Mul'ata Yohaannis 21 irratti waa'ee warqee dubbata. Karri mandaritti sanaa warqee qulqullaa'ee isa akka of ilaallee keessaan waan argamurraa hojjetame jedha. Warqee vaalii warqee haasa'a. Warri chemistry baratanii atomic numberiin warqee 197 dha. 197 immoo prime numberii orderii prime numberii keessatti 45ffaadha. 45ffaa immoo waa'ee lakkoofsaa gara fuulduraatti hin barraa life preserve gochuudha. So atomic numberiin 197 orderii prime numberiidhaan 45ffaan immoo yoo ta'e waa malee Waaqayyo hin filanne jechuudha. Waa malee Waaqayyo warqee kana hin filanne kan mineraalii warra kaan irraati adda godhee jennee fudhanna. Gara biraattan sin geessa ji'oogiraafiittan sin geessa. Ji'oogiraafiin akka nuun jedhe jara keenya lafti keenya kunii giingoodhaa nuun jedhe. Nuyi dur yeroo horii tiksinu filaattiidha jennee yaannee akkaataatti guddannees lafti kun filaattiidha jenneeti yaannee booddee immoo saayinsii maal nuun jedhe mana barumsaa gaafa garuu lakkii sarkiliidha giingoodha jedhe. Okay. Eewni giingoo ta'uusaa kan argee yoo jenne immoo macaafa qulqulluu keessatti Isaayyaas dhaloota Kiristoos dura bara 700 Isaayyaas 40 lakkoofsa 22 irratti waa'ee Waaqayyo yeroo dubbatu he sits enthroned above the circle of the earth. The circle of the earth. The circle of the earth. Lafti circle ta'uusaa saayinsiin nutti hima otoo hin taane macaafa qulqulluun nutti hima. Understanding keenya flaattiidha lafti akkasitti flaattiidha. Lakkii flaattii miti lafti sarkiliidha kan jedhe Isaayyaas. Saayinsii miti. Sarkiliidha lafti. Ndaawum the circle of the earth achirra jira. Gracein Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo achirra jira kan jedhe Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 22 irratti jechuu kooti. Falaasamatti sin geessa falaasama keessatti kategorii sadii jiru tokkoon sin argisiisa. Actually kategoriin sadii falaasama keessatti jiru traditionalist warri jedhaman jiru
warri traditionalist jedhan kun isa darbee jiraatu life isa darbeedha kan isaan ho'isanii kan isaan leellisanii existentialist warri jedhan immoo warra waa'ee life amma here and now isa jedhamu kanatti warra amananidha. Utopians warri jedhaman immoo amma kana isa darbee toontan isa ammaa kana toontan isa gara fuulduraatti jiru jireenya gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru jedhamu warra hawwanidha. Akka bara darbii communistii faa ture communistiin hawwii ta'ee hafee jechuudha. Utopians jedhamu. So traditionalist, existentialist fi Utopians warra jedhaman. Existentialist traditionalistiin isa darbee existentialistiin isa ammaati Utopiansiin warra gara fuulduraatti dhufanidha. Okay. Macaafa qulqulluun immoo namni waaqayyo Raabii Zakkarayaa jedhamu Dr. Raabii Zakkarayaa jedhamu waa'ee kana yeroo haasa'u Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 23-26 irratti innis Yesuus gooftaan halkanitti darbafamee kenname sanatti buddeen fuudhee waaqayyoon galateeffatee buddeenicha cabsee inni isiniif cabse kuni dhagna kootii kanaaf seenaa kootiif godhadhaa jedha gadi siqee immoo xoofoon kun kakuu isa haaraadhaaf dhiiga kootii dhaabbatudha yeroodhuma isa kana dhugdanitti seenaa kootiif godhadhaa jedhe yeroodhuma buddeenas kanatti nyaattan immoo yeroo hundumaa xoofoo kana keessaa dhugdanitti hamma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e labsitu jedha. Amma gaa kategorii sadii as keessa jiran sinan argisiisa. Yesuus Kiristoos seenaa kootiif godha cabsee kenneef inni jedhu in the past. It's good for the traditionalist. In the past he did that. Hin godhe kana yeroo darbe keessatti. Yeroodhuma buddeena kana nyaatanii jedha at the present, at the moment. Existentialistic ta'uu kan danda'u jechuudha. Hamma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e labsitu inni jedhu hamma gooftaan deebi'ee dhufutti inni jedhu Utopiansiif kan ta'u jechuudha. Buddeena cabsee isaaniif kenne traditionalistiif ta'a. Yeroo isa hamma nyaattan yeroo nyaattanitti yeroo existentialistic ta'a warra ammaatii fi gooftaan deebi'ee dhufuudhaaf inni jedhu immoo Utopiansiif kan ta'udha. So falaasama traditionalistiif warra ammaatiitiif warra dhufaniitiif history kana hundumaa walitti qabatee kan jiru Yesuus Kiristoosidha. So kallattii falaasamaan in the past and at the present and in the future. In the past, at the present, in the future. Namoota biyya lafaa kana keessaa nama kamiyyuu keessaa seenaa kana qabatee kan jiru hin jiru. Kan darbe, kan amma jiruutiif kan dhufu keessatti. History biyya lafaa keessatti. History darbe, history amma jiru, history boruuf hundumasaa walitti qabatee kan jiru kan akka Yesuus hin jiru. Kan akka Yesuus hin jiru. So, in terms of philosophy, Yesuus Kiristoosii entire history covery godha. Entire history covery godha. Isinin jechuu barbaadeen. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee fiiziksiitti sin deebisa. The second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics sin akka jedhutti heat energy ni irreversibly dha jedha. Duubatti deebi'uu hin danda'u. Wanda takkaa geeddare tokko duubatti deebisuu hin dandeessu akkas. Second law of thermodynamics otoo dubbannu thermodynamics fi atomic fi subatomic centrifugal force wanneen jedhaman kuni gaafa guyyaa lammaffaa akka inni uumame isa kana beektonni macaafa qulqulluu irratti walii galu gaafa guyyaa lammaffaa hojii waaqayyo hojjete keessaa tokko atomic subatomic fi centrifugal force gravitational force humnoota thermodynamics kana akka inni uume saayinsiin nutti hima. Anyhow second law of thermodynamics maal jedha wanni tokko wanna fakkeenyaatiif hanqaaquu tokko hanqaaquu ho'aatiin jijjiirame tokko duubatti deebisanii hanqaaquu gochuun hin danda'amu yookiin immoo
humna tokko humna ho'a keessaatiin dhufu deewwatti deebisuu hin danda'a. Irreversibly miti jedha second law of thermodynamics. Kanaaf waan tokko ho'a keessatti geeddarame jennaani waan si fooroo jijjiirameera jechuudha. Faarsaa Daawit 102:25 irratti maal jedha? Isaan hundinuu akka uffataan ciccitu atti akka uffata baaftee isaan hin gatta. Isaanis hin hidhimu. They will perish like clothing. You will change them and they will discard it. Law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Bakka hin jijjiirtaa lammaffaa deebi'anii dhufanii. Isaan kun takkaatti wanta ta'u hundumaa keessa takkaatti lafaa kana fuudhee haadhumasa hin geeddartaa lammaffaa deebi'anii dhufanii. So physics humna thermodynamics seera lammaffaasaa as keessatti hin laalle jechuudha. Mathematics gara mathematics'itti yoon sin deebise macaafni qulqulluu isa full of mathematics akkaataa galgala kana fixee isinitti himuu hin danda'u. Waan salphaa tokko isinitti hima. Macaafni qulqulluu keenya boqonnaa 1,189 qaba. Boqonnaa 1,189 kana yeroo hirtan macaafa qulqulluu keessaa faarsaa Daawit 117 irratti lafa dha'a. Kanaaf faarsaan Daawit 117 the center of all chapters of the scripture jedhama. Faarsaan 117 giddu galeessa macaafa qulqulluu boqonnaalee jiran keessatti giddu galeessadha jedhamee beekama. Achirramu maaltu jira? The faithfulness of the Lord endures forever jedha. Afaan Amaariffaa immoo unet jedha dhugaa. So giddu galeessi macaafa qulqulluu dhugaadha. Truth isa jennu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufu immoo ayyaanaa fi dhugaadhaan jedha dhugaa fudhatee dhufeera. So giddu galeessi macaafa qulqulluu truthidha. Faithfulness Waaqayyooti. Achirra dhaabataa giddu galeessi isaa jedha. Lakkoofsa macaafa qulqulluu keessa jiran lakkoofsota macaafa qulqulluu keessa jiran lamaaf yoo hirremmoo yoo lamaaf hirremmoo akka macaafa Ibraayistitti jechuudha. Lamaaf yoo hirremmoo faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 8 walakkaa macaafa qulqulluuti. Walakkaa macaafa qulqulluuti. Inni immoo maal jedha? Nama amanachuurra Waaqayyoon amanachuu wayyaa jedha. Giddu galeessa ergaa macaafa qulqulluu nama amanatiinaa Waaqayyoon amanadhaadha. Giddu galeessi boqonnaa macaafa qulqulluu Waaqayyoo dhugaadha. Waaqayyo dhuga qabeessadha. God is faithful. Isa jedhu argisiisa giddu galeessi macaafa qulqulluu isa kana. Inni gara biraan baay'ee warri yeroo qabdan online galtanii dubbisuu dandeessu. Dr. Ivan Panin namni jedhamu herreega macaafa qulqulluu keessa jiru keessumaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kan inni barreesse. By the way namichi kun lakkoofsa macaafa qulqulluu keessa jiru irratti kan inni barreesse umurii isaa guutuu jechuudha. Gara fuula 45,000ti. Fuula 45,000 ol barreesse lakkoofsa yookiin herreega mathematics divine mathematics macaafa qulqulluu keessa jiru. Booda warrumti eetistiyyuu jara keenya namichi kun macaafa dinaay gochuu waan hin dandeenyeef lakkoofsi macaafa qulqulluu keessa jiru completely human understanding dha waan ta'aniitiif akkaataan itti qophaa'ee yoo kana miraakilii hojjetameera yoo ta'e malee attamittiin kun ta'uu danda'a jedhanii warrumti Waaqayyoon hin amannellee kan isaan surprised ta'anii akkaataatti macaafni qulqulluun Waaqayyo lakkoofsaan keessa isaa hidhee kaadha. Imagine 45,000 pages. Numerology Bible numerology irratti kan inni barreesse. Biblical numerology irratti kan inni barreesse.
Niiwoork isaanan jedhu weebsaayitiin tokko uummata isaatiif odeensii isaatiitii fi namicha kana chaalenjii gochuudhaaf waan tokko barreessee ture. Maal jedhee barreesse? Namoota warra macaafa qulqulluu barreessantu lakkoofsa kanaa dhoksaniitu achi jala kaa'an malee kun attamitti ta'uu danda'e jedhan. Namoota warra macaafa qulqulluu barreessan imagine Pentaatuukii kan barreesse, seera uumamaa kan barreesse ee'uudha. Macaafa Iyyaasu, abboota firdii, kottaa gara raajotaa tamma kana waggaa adda addaa warraa kan fagaatan, waggaa akkuma adda addaallee warraa kan fagaatanii akkamittiin dhoksaa kana achi jala kaa'anii jarri kun hin yaadamaa kun no maalidha garuu divine fingerprintidha. Harka waaqayyootu dhokatee jala jira. Macaafa waaqayyooti, ergaa waaqayyooti ni jedhu. Keessumaa fakkeenyaaf seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa jechoota 7tu jira, qubee 14tu jira. Maanni jechoota 7tu jira. Qubee 28tu jira. Isaan kana fuutanii gara 7tti gaafa fuutan lafatti qabdan hin jiru. Keessumaa nu tulfaachuu danda'a. Onlaayinii kan artee nyaasa'uu hin dandeenye akkaataan itti barreessu. Kanaatiif 45,000 peejiin kan irratti barreeffame herreega macaafa qulqulluu keessa waaqayyoo kaa'edha. Yesuus Kiristoositti amanuudhaatii fi herreega kana beekuun sin barbaachisu. Yesuusitti amani qotee bulaayyuu ta'ii nama fidala lakkoofneyyuu ta'ii Yesuusitti amannaan hin fayyita. Beekumsaaf an barbaada jetta taanaan garuu hamma mataan si dha'uu danda'uttidha duuka deemuu hin dandeessu. ይሄ መጽሐፍ ነው እንግዲህ በሰዎች ዘንድ ወገኖቼ ትኩረት ያልተሰጠው ዳሎኒ ቦቆን ዶከኑፊ ከን ዲሰ ዶከኑፊ ከን ደደበ መጫፈ ዶክሳ ዋቀዩ ጉዳ ከስ ድሩ ከን law of gravity ላሽሴ law of gravity ማልጀዳ ማሲ ጉዳ ከን ቀቡ ማሲ ጢኖሼ ቀብዶ ፊተርክሳዳ ሞር ማሲ ወሪ ቀበን ዮኪን ሞ ቃማ ጉዳ ወሪ ቀበኒ ishee qaama xinnoo qabdu ofitti harkisaa jedha. Kanaaf isheen qaama xinnoo qabdu of gadhiiftee dhaqxee isatti dabalamti. Yesuus immoo Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti maal jedhee? Isa fudhate waan qabuu fi hamma isarraa hafutti itti dabalamaa hin kennamaa fi kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu dura fudhatamaa jedha. Kun keemistirii keessas jira. Koompaawundiin tokkotti akkamitti dhaqee dabalu. Law of gravity keessatti maasii guddaa kan qabu maasii ishee xinnoo qabdu harkifatee ofitti akka dabalu. Yoo guddaa qabda taate irratti si dabalama ishee xinnoodha taanaan garuu ishee namti qabdu irraatii fudhatamti. That's amazing. Moralitytti yoo dhufnee ilaalle addunyaa kana keessaa kan naamus namaa itti safaramu yoo jiraate waan gara biraan hin jiru. Dhangala'ina liitiriidhaan safarra, fageenya kiiloometiriidhaan safarra, yuunivarsiitii kana laayitiiriidhaan safarama. Ulfinammoo intinidhaan safarama maayinni kiiloodhaani. Waa'ee naamusaa garuu maaliin safarra yoo jenne universal moralitiin kan inni ittiin safaramu walii galaan jechuudha. Judeo-Christian moral standardidha. Judeo-Christian moral standard. We don't have other measurement to give standards for moral understanding. Moral values. Kanaatiif Judeo-Christian moral value ni standardi ta'e misoosoo ta'eeti addunyaa kana kan ittiin akka isheen ittiin safaramtu kan godhe isa kana. Electromagnetic transmission ittiin singeessuu barbaada. Electromagnetic transmission. Akkaataan amma isin dabarsaa jiru kuni teknooloojiidhaan akka ta'e beektu. Televizyiniin tokko iddoo tokkooti steeshinii isaarraatii darbee steeshinii gara biraatti akkamittiin akka inni darbu saatelaayitii asiitii fuudhee saatelaayitii itti laatee saatelaayitiin asii gad deebisee lafa jirru hundumaatti akka inni fidu hin beekama. Maayini kuni electromagnetic transmission jedhama. Yeroo tokko kubbaa miilaa biyya Ingiliziidhaa taphatanii mana keenya keessatti hin jiraallaa by the virtue of electromagnetic transmission. Kana qabnaa jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti waa'ee kallattiidhaan tamsaasuu laashise kallattiidhaan tamsaasu laayivii isa dabarsan jechuudha.
nama hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa, the entire world jechuudha. Warri dhufan guyyaa 3 fi walakkaadhaatiif reeffa isaanii lafatti ilaalu malee hin awwaalchisanii jedha. Namoonni addunyaarra jiran qomoo adda addaa keessaa, saba adda addaa keessaa, maal keessaa kallattiidhaan wanna Yerusaalem balbalatti ta'u mana isaanii ta'anii gaafa isaan ilaalan reeffa namoota kufanii mana isaanii ta'anii kallattiidhaan guyyaa 3dhaaf reeffi namootaa utuun awwaalamii yeroo arganitti it's nothing but it's all about electromagnetic transmission. Live dabarsaa jechuudha. So kun immoo mul'atoo Yohaannis yeroo sana language kana beeka ta'eeti sirriitti nu ibsuu danda'a ture hin taane. Egaa macaafni qulqulluun jara keenya akkuma jalqaba irratti siniin jedhee fayyina ilmaan namootaatiif argaanni qabu salphaadha. Yesuusitti amanaan hin fayyita. Michoomuun barbaada. Macaafa qulqulluu irratti michoomee beekumsa macaafa qulqulluu keessa jiru kadhannaadhaa fi gaggeessaa hafuura qulqulluutiin beekuun barbaada yoo jenne yeroo laannee fi hammuma nuti yeroo laanneefitti michoomnu macaafni qulqulluun nutti michooma. Ergaan nuyi waldaadhaaf laannullee lallaba nuyi waldaadhaaf laannurree nurraa hafaadha. Yeroo keenya wacarratti hin dabarsinu, yeroo keenya asutaalii kana qabii, achutaalii kana qabii, olutaalii qoladhuu kana godhii irratti yeroo keenya hin dabarsinu. Maaliif ergaan nu harka jiru baay'eedha waan ta'eetiif ergaa kana fixuudhaaf jennee dafnee yeroo keenya fayyadamuudhaaf jennee dafnee laanna. Maaliif hammuma itti michoofne ergaa baay'ee qabaachuu dandeenya jechuudha. Substaansii kan qabu ergaa chaalenjii nama gochuu danda'u qabaachuutii hin dandeenya jechuudha. Waan an amma asirratti wajjin haasaa jiru kana amantootatti lallabu, sanbata gadi ba'ee lallaban. Asirra kan jirtan feesbuukii warri fayyadamtan at least namoota baranneedha waan ta'eeti waan an haasaa jiru kun sinii gala jedhee malee sanbata gadi ba'ee waan akkasiin haasawan. So ergaa macaafa qulqulluu hammuma itti maxxanne hammuma itti dhiyaanne ergaa kan argachuu dandeenya. Kanaaf macaafa qulqulluu keessan hiriyaa keessan godhadha. Wajjin yeroo dabarsaa. Kana yoo ta'uudhaa yoo kana gochuudhaa baanne let me challenge you. Challenge isin gochuun barbaada. Sustainability dhaloota especially Kiristaanummaa keessatti kan inni ijaaramu miraakilii irratti otoo hin ta'in yaafroottan koo dubbii waaqayyoo irratti. Dhaloonni yoo dubbii waaqayyoo irratti ijaarame malee, amantiin dubbii waaqayyoo irratti yoo ijaarame malee, dinqii irratti yoo ijaarama ta'e we are good for nothing. Dinqiin yeroo tokko hojjeta waaqayyoo yeroo tokko hin qabbaneessan isa gaafa sana maal goota. Garuu knowledge bu'uura knowledge kan bu'uura beekumsaa kan ta'e dubbii waaqayyoo irratti hundeessan yoo ta'e amantiin keenya yet yoo ammayyuu taanaan balbala hin cufnu dinqii waaqayyoo hojjetu eeyyee hojjechuutii hin danda'a, hiyyeessa hojjechuu hin danda'a, hafuurri qulqulluu hojjechuu hin danda'a. Itti amanna garuu amantiin achirratti ijaarama miti. Amantiin dubbii waaqayyoo beekuu irratti ijaarama. Amantiin macaafa qulqulluu beekuu irratti ijaarama. Kanaatiif umarratti Yesuus Kiristoos gara waaqaatti yeroo ol ba'uudhaaf jedhu ergasii macaafa haa hubataniitii fi sammuu isaanii ibseefii jedha. መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። ስለዚህ kana beekuudhaatii fi sammuun keenya saaqamuu qaba. Sammuun keenya dubbii waaqayyo wajjin wal argachuu qaba. Yoo kana gochuu dandeenya, yoo kana qabaanne yaa firoottan koo jireenya itti fufinsa qabu. Yoo ol ka'es yoo gadi bu'es challenge nama gochuu kan danda'u galaana qannaa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluu keenya kana fakkaata. Macaafa qulqulluu keenya salphaadhaa dubbisee fixeera jettanii baay'ee of hin jajjiinaa. waan tokko baay'ee kan dubbisne gaafa teessanii dubbistan sinii gala. Amma fakkeenyaaf barreeffama namichi kun barreesse Dr. Paaniin barreesse kana dubbisuu yoo barbaadani dubbistanii gaafa sin mataan sin dhoowga'u dhiistanii deebitu. Hin dandeessan yeroo tokko kan dubbisee deemee gaafa naagalu diduun dhaaba. Sababiin isaa amantiin koo inni itti fayyee anaaf gahaadha. Garuu beekumsa macaafa qulqulluu bira ga'uudhaaf amma danda'ame bira ga'uudhaatiif immoo yoo nan deema jedhee budduuqsa fituu kan hin dandeenye hedduutu jira. Kanaaf macaafa qulqulluu keessan jaaladha. Dhaloota macaafa qulqulluu beekumsa macaafa qulqulluu irratti ijaarame qabaachuutu nu barbaachisa waan ta'eetiif safuu kan jenne scriptural apologetics family unity dhaloota dubbii waaqayyoo irratti ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjeta. Apologetics jechuun deebii laachuu jechuudha. Waa'ee amantii keenyaa deebii laachuu. Hojiin apologetics falmuu danda'u gaaffii amantii keessan irratti qabu.
gaaffii karaa amantii gara biraa amantii keessan irratti ka'uuf deebii laachuudhaaf barsiisa ga'aa ta'e namoota barsiisuudhaaf ofii keessanii capacity keessan guddifachuudhaaf capacity keessan guddifattan immoo competency keessan immoo saffisiisuudhaaf yeroo asiin keessatti waaqayyo as keessas ni kaa'u dabarsitanii laachuudhaaf hin danqamtan waan taataniitiif capacity fi competency keessan yoo wal simate dhaloota kanaatiif ergaa ta'uu danda'u qabaachuu ni dandeenya jedheetanii yaada. Har'aaf hin ga'a. Torbee kan ammoo macaafa qulqulluu kana wajjin wal qabatee kutaa lammaffaa walii wajjin laalleeti ergasii booddee isa gara biraatti dabarra jedheetanii yaada. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu hordofuu keessaniitiif waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama akkan ariitiidha waan baay'ee dafee dubbadhennaa gala. Isin immoo yoo macaafa ishee argattan yooma qarqara ishee argattanii bal'ifattanii dubbii kana immoo akkasiin gabbifachuu dandeessan abdiin qabaa. Waaqayyo isin haa eebbisu yeroo qabdan irraati yeroo kana laattanii nu wajjin turuu keessaniitiif ulfaadhaa. Nagaa waaqayyootiin waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Tarii akkuma jalqaba irratti kaasee scriptural apologetics family unitiin safuu inni jenne akkaataan itti liinkii qabaannee liinkiin keenya telegiraamii wajjiniin waasappii wajjiniin feesbuukii wajjiniin zuumii wajjiniin wal qabatu gochuu irratti walii wajjiniin irratti hojjetaati hin deemnaa hin baranna dubbii waaqayyoo wal barsiisnaa walii kadhannaa namoonni faarfannaadhaan galanii nu tajaajilu jiraatu akkasumas immoo namoonni dubbii waaqayyoo dubbachuudhaan nu wajjin ta'anii jiraatu. Eebbifamaa halkan gaarii rafaa bulaa ganama akkuma ciqilee keessan malee lafaan kaane waaqayyoo ciqilee keessan caalaa mee ganama yeroo kaatan ciqilee koo malee lafaa ka'uu hin danda'ii jedhaa cheekii godhaa yeroo sirreerraa kaatan ciqilee keessan kana malee lafaa ka'uu hin dandeessan. Yoo masa kanaan lafaa kaatanii immoo kan isin jireenya deemu socho'uu itti fufuu dandeessan yoo inni gararraa nama gargaare qofaadha. Kanaaf kana malee lafaa ka'uu hin dandeenyu isa kana malee immoo deemuu hin dandeenyu. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu halkan gaarii isiniif haa ta'u eebbifamaa nagaa waaqayyootiin bulaa.